Chaayinaan turbuunii tiraastikaalii CO2 addunyaa irraa jalqaba hojiirra oolchite. Muddee bara 2024 keessa Chaayinaan maashina tokko hojiirra oolchite. Maashiniin kun akkaataa nuti elektirikii oomishuu dandeenyu bara dheeraaf jijjiiruu danda'a. Maqaan isaa tiraasfiktaal kaarboon oksaayidii suupartikaal jedhama. Kuni addunyaa irratti yeroo jalqabaaf sirna ibsaa biyyaalessaa waliin wal qabatee hojii irra kan ooledha. Injiinaroonni waggaa 60 ol maashina akkanaa ijaaruuf yaalaa turan. Namni hedduun waggoota 10 dabalataa malee kuni dhugoomuu hin danda'u jechuun yaada isaanii baachuu turan. Garuu Chaayinaan hojii ishee kana milkeessitee maashina kana addunyaadhaaf gumaachite. Maashina kana warshaa sibiilaa tokko keessa kaa'uun ho'a warshaa sana duraan qilleensatti gadi dhiisaa ture irraa elektirikii oomishuu jalqabde. Lakkoofsi isaa nama ajaa'ibsiisa. Ho'a akkuma duraanii sirna irraa maashiniin kun sirna duraanii caalaa elektirikii gara parsantii 50 dabalataa oomisha. Akkasumas guddinni isaa gara walakkaa sirna duraanii qofaadha. Wanti caalatti nama ajaa'ibsiisu immoo bishaan akka warshaalee ibsaa hedduu hin fayyadamne inni kaarboon oksaayidii qofa fayyadama. Gaazii nuti yeroo hafuura baafannu keessaa gadi lakkifamu sana qofa fayyadama. Kunuu fooyya'insa xiqqoo miti, fooyya'insa guddaadha. Turbuuniin bishaanii fi hurka kan waggoota 140 ol gara sirna oomisha elektirikaa ture bakka buusuuf carraa guddaa qaba. Rakkoo sirna durii fi kan ammaa maalii garaagarummaan jiru? Mee jalqaba akkaataa elektirika itti oomishamu kana wajjin haa ilaallu. Elektirikii kee qabachuu danda'u kaawolii irraa, gaasii uumamaa irraa, niwukilarii irraa yookaan soolaarii irraa ta'uu danda'a. Garuu madda anniisaa kamiyyuu yoo ta'e tarkaanfiidhumaa yeroo baay'ee wal fakkaata. Warshaa suni bishaan ho'isaa bishaanichi hurka ta'a. Hurki sun saffisaan gara gommaa guddaa yookaan baay'ee baaldii qabu keessa dabra. Gommaan suni naanna'a. Naannoonni sun immoo jenereet naannessa. Akkaataa kanaan elektirika oomishuu yaadni isaa gara bara 1800 mootitti deebi'a jechuudha. Dhugaadha, teknooloojiin isaa fooyya'eera. Har'a sibiilota jajjaboo fi ho'a olaanaa fayyadamna. Keessaa turbuunii harka ammayyaa keessatti ho'i baay'ee olaanaa ta'uu danda'a. Ho'i sun wantoota sibiila keenya guyyaa guyyaa keessaa jijjiiruu balleessuu danda'a. Garuu yaadni bu'uuraa hin jijjiiramne. Ho'a bishaanii hurka gommaa naanna'uu elektirikaati jechuudha. Kun yaada bara warra industirii irraa kaasee dhufedha. Rakkoon guddaan hoo maalinni? Kutaan nama ajaa'ibsiisu kunoo as jira. Turbuuniin hurka baay'ee gaarii ta'een ho'a isaanii keessaa gara 35% qofa elektirikiitti jijjiiruu danda'a. Kana jechuun yoo ho'i sun parsantii 100 qabnu 35 qofa elektirikii ta'a jechuudha. Parsantii 65 immoo akka ho'a baduutti hafee qilleensi yookaan bishaan keessa bada. Kana jechuun anniisaa nuti gubnu keessaa walakkaa osoo mana keenya hin ga'in badeera jechuudha. Yeroo addunyaa guutuu ilaallu kun rakkoo guddaadha. Warshaaleen ibsaa hedduu boba'aa hedduu gubu garuu anniisaa isaa keessa muraasa qofa fayyadamu. Kanaaf saayinsoonni waggoota dheeraadhaaf wanta bishaanii fi hurkaa caalu barbaaduu turan. Yoo gahumsa parsantii 35 irraa gara parsantii 45tti yookiin immoo gara parsantii 50 ol ka'uu dandeenyu bu'aan isaa guddaadha. Boba'aa isaas xiqqoo gubna. Anniisaa isaa immoo xiqqoo qisaasessina. Mallaqa hedduu nuuf qusachuu danda'a. Faalama illee hir'isuu dandeenya. Garuu rakkoon isaa kana hojiitti hiikuun baay'ee ulfaataadha. Injiinaroonni bishaan bakka buusuuf dhangala'aa biraa barbaadan jechuudha. Dhangala'aan sun kaarboon oksaayidii ta'ee haala wanni namoonni baay'ee hin beekne keessaa tokko maal inni beektu? Wantoonni naannoo keenya jiru bifa sadii qaba. Jajjaboo, dhangala'aa, gaasiidha. Barnoota mana barumsaa keessatti kan baranne bara jajjaboo fidha. Baraaf jajjaboodha. Bishaan dhangala'aadha. Hurkaan immoo gaasiidha. Garuu bifa arfaffaan jira. Suuparkaartikaal faawuldii jedhama. Inni kan mul'atu yeroo ho'aa fi dhiibbaa baay'ee olaanaa walitti fiduudha jechuudha. Kan mul'atu yeroo ho'aa fi dhiibbaa baay'ee olaanaa walitti fiduudha. Yeroo wanti tokko bakka murtaa'e olitti ho'aa fi dhiibbaa argatu dhangala'aa fi gaasiin addaan bahuu dhiisuu jechuudha.
lamaan isaanii gara haala tokkootti makamu. Kana jechuun suupartikaal fiildiin jennaan jechuudha. Akka salphatti yaadi.